Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa oduu qubeen isinitti hima. Oduu waliin ana Addisuu Muluuti. Godina Booranaa aanaa Yaaballootti dargaggoota irratti gochi gara jabeenyaa raawwatamuutu himame. Bal'ina oduu kanaa Waariyoo Didaatu nuuf dhiyeessa. Godina Booranaa aanaa Yaaballoo ganda Harwayyuutti dargaggoonni gocha akka malee badaa irra raawwachuun dhagaamee jira. Miidhaan hawaasa kan saamne maaliif nu saaxiltan jechuun bulchitootaaf milishoonni gandaa ijoollee tan yoo daran maddeen daa'imtu naannoo sunii balballoomsanii jiru. Atoo warri bulchitootaa fi milishoota gandaa ijoollee tan lamaan akka bofa dhaanuu hawaasni naannoo sun jiran billicin deeggaru warri bulchitoota kan dirqee dhaaban. Sababa isaaniitiif jecha hadhaanaman dargaggoon garboolee uqqaatii fi jaarsolee miidhaan qaama guddoon akka irra ga'e ragaan achi nu birga'iin ibsa. Kana malee warri gochicha kana ammoo mi'a seer milishaa keeyyachuu fi odeeffannoo garasi arganneef billiciin qilleensa gubbaan maxxanfamin mul'isa. Gochicha kanaaf sababa kan ta'e ammoo irra kooteen gandaa Harwayyoo mata liiban galgaloo fi milishoota gandichaati. Hawaasa nami bulchu nu malee hisanii miti waan jedhuun kan wal fakkaatu. Bulchitoonni tun dargaggoota tan lamaan rifeensa bobaatti mul'ifachuun ulee nam dhiisi harreeyyuu hin dhaananii jiru. Dargaggoonni kun yeroo hamma dararaan itti raawwatame akka miidhaman jiraachuu fi odeeffannoon arganni mul'isa. Bulchitoonni aanaa Yaaballoo gobbuu canaa dhimmichi ilaalchisuudhaan dubbii gam feesbuuk isaaniitiin barreessin ganda Harwayyuutti namooti gochi badaa suukanneessa ijoollee tan irratti raawwatanii fi bulchitoonni ganda dabalatee namoonni to'annoo seera jala oolanii jiran jedha. Haaluma wal fakkaatuun bultii dhiyoo keessa namoota gochi suukanneessa kan godhan mana murtiitti dhiyeessuun gorsa akka qorataniif seken. Albamni muuziqaa qarshii miiliyoona 1.2 itti bahe mata dureen isaa Oromiyaa jedhu eebbifamuuf akka jirutu himame. Bal'ina oduu kanaa beekanii taakala. Albamni muuziqaa qarshii miliyoona 1.2 itti ba'e kan Oromiyaa jedhu gadhiifamuuf akka jiru ibsi kenname. Albamni muuziqaa Oromiyaa jedhu kan weellisaa Adam Mohammediin qophaa'e eebila 24 2015 hoteela Kennaatti ibsa gaazexeessitootaaf kennameen ifoomeera. Albamni kun of keessatti sirboota adda addaa 14 kan of keessaa qabu yoo ta'u, muuziqaa albamichaa keessatti aadaa naannoo Oromiyaa garaagaraa kan hammatee fi qindeessaan muuziqaa beekamaa Mokonnin Lammaan kan qindaa'e yoo ta'u, miksiingii fi maasteringii kan hojjete Abegaas ta'uun himame. Sirboota albamii kanaa xumuruuf Gaashan kan fudhate ta'uu isaas artisti Adam ibsa kana irratti dubbate. Albamichi muuziqaa aadaa naannoo Oromiyaa keessaa waan of keessatti qabateef albamicha Oromiyaa jedhee akka moggaases dubbate. Weellisaan Adam Mohammed aadaa Gujii guddisuu keessatti gahee olaanaa akka taphate kan himamu yoo ta'u, weellisaan kun sirboota qeenxee garaagaraa hedduu hojjetee uummataaf dhiyeessuun alatti badhaasa muuziqaa Odaa Awaard bara 2020 fudhachuun isaa ni yaadatama. Albamni kaanis dilbata dhufu eebila 28 2015 hoteela Hiltanitti bakka keessummootiin adda addaa argaman ni eebbifama. Haaluma kanaan albamni kun karaa waltajjii warraabsa muuziqaa gurguddoo addunyaa irratti akka gadhiifamus ibsa kana irratti himameera. Dhaabbanni itti fayyadama intarneetii hordofu Itoophiyaan uggura intarneetii akka dhaabdu gaafate. Dabalata oduu kanaaf Waariyoo Didaa. Dhaabbati fayyadama intarneetii hordofu Itoophiyaan intarneetii akka gurjalaa baafti gaafate. Ji'oota lamaan dabre intarneetiin kan cufamte biyyattii Itoophiyaa karaa dhaabbata fayyadama intarneetii addunyaatti kan Keepitron jedhamuun gaafii keessa galtee jirti. Duuba dhaabbanni kan karaa irraa koote Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dheeraatiin xaalayaa erguun intarneetiin cufame akka banamu gaafatee jira. Keessattuu naannolee Itoophiyaa kan waraanii keessatti deemaa jiruu fi deemaa ture xiyyeeffannoo guddaa akka barbaadu dubbatanii jiran. Kana malee cufamu intarneetii kanaan wal qabatee uummataaf lammiileen Itoophiyaa yeroo dhuga deebiin gaafatanillee dhimmi intarneetii furmaata akka hin argannee fi fuuldurallee haalli jiru yaaddessa akka ta'e ibsanii jiran. Kana maleellee cufamuun intarneetii kun Itoophiyaa keessatti waan muka hin marfannee fi harraayyaa'ee filoon gaddaachaa jechuun ibsanii jiran. Bara 2016 jalqabee Itoophiyaa keessatti intarneetiin yeroo 24tiif cufamaa jiraachuun ibsamee jira. Kun sababa dhiibba siyaasaa fi hiriirri mormii wal qabate kan jedhu dhaabbanni kun walumatti deebisi duuba intarneetiin cufamuun ilaaf gurri uummata bal'aa cufamu kan ibsa. Dhaabbati kun itti fayyadama intarneetii addunyaa Itoophiyaa dhimma kan xiyyeeffannoo akka itti kennite gaafatee jira. Walumaa galatti dhaabbati kun deebii ariifachiisa Itoophiyaa barbaanne jechuun ibsa kennee jira. Namoota dhuunfaa 11 heera mootummaa humnaan cabsuuf yaalan jedhamanii shakkamaniif yeroon qorannoo guyyoota 9 kenname. Bal'ina oduu kanaa Sablee Alamuutu nutti hima. Namoota dhuunfaa 11 sirna heera mootummaa humnaan diiguuf yaaluun shakkamaniif yeroon qorannoo guyyoota 9 kenname.
Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaa namoota dhuunfaa jeequmsaan heera mootummaa fi sirna heera mootummaa diiguun shakkamanii himatan 11f yeroo dhaddacha guyyoota 9 kennee akka qorataman taasisee jira. Shakkamtoonni qorannoo dabalataaf beellamni kennameef kunneen Geetaahoy Alamuu Tebajjee, Habtaamuu Daanyee, Daawit Abaabuu, Teediroos Tashoomee, Geetaachoo Xuummee Lissaan, Tizaazuu Taarriqeeny, Muluqan Wandee, Saajin Biyaazaan Miratuu, Misgaanaa Maaruu, Dr. Baqqalee Hayilee fi Geetinnet Wandisan jedhamu. Hojii qorannoo poolisiin eegale keessatti shakkamtoonni kun jaarmiyaa caal arseerumaa keessatti socho'aa akka turan ragaa walitti qabnee jirra jechuun dhaddacha irratti ibsaniiru. Yakka kana keessatti hirmaannaa isaanii mirkaneessuuf ibsi namoota ragaa bahanii argachuun meeshaalee elektirooniksii harka isaaniitti argaman qaama dhimmi ilaallatuun akka qorataman erguu isaas ibseera. Poolisiin daddabarsa maallaqaa qorachuuf ragaa baankota irraa gaafachuun dhaddacha irratti ibsuun ragaa dabalataa fudhachuun hojiiwwan hafan xumuruuf yeroon dabalataa guyyoota 14 akka kennamu gaafateera. Abukaatoon shakkamtoota yeroon poolisiif kenname gahaa ta'uu eeruun kana booda guyyaan qorannoo kennamu akka hin qabne falmaniiru. Shakkamtoonni kunneenis wabiin akka kennamuuf gaafatan illee poolisiin qorataa gama biraatiin shakkamtoonni mirga wabiitiin yoo gadi lakkifaman namoota ragaa ba'an doorsisuu fi ajjeesuu malu akkasumas hojii seera kabachiisuu mootummaan eegale gufachiisuu akka danda'an yaaddoo qaban ibsuun gaaffii mirga wabii isaanii mormaniiru. Manni murtii falmii karaa bitaa fi mirgaa dhaggeeffatee gabaasa qorannoo poolisiin dhiyeesse ergaa ilaalee booda ragaan teekinikaa fi foraansikii walitti qabamuu isaa ilaaleera jechuun ibse. Kana irratti hundaa'uun manni murtichaa gaaffii mirga wabii shakkamtoota yeroodhaaf kuffisee qorannoo dabalataa poolisiin guyyoota 9 akka qoratu hayyamuu isaa tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu biyya alaatti ceena. Walwaraansa Sudaan keessatti deemaa jiru warri guyyaa 18ffaa yoo ta'u, waraanni kun ammas ittuma fufee jira. Waraana hanga ammaatti adeemsifamaa jiruun biyyattii keessatti lubbuun namoota 528 yoo darbu kanneen 4600 ol ta'an madaa'uutu himama. Bal'ina oduu kanaa Tokkummaa Waaqumaatu qindeesse. Walwaraansi Sudaan keessaa hanga har'aatti guyyaa 18ffaaf hammaachuun itti fufe. Lola Sudaan keessatti ka'e kanaan raayyaa ittisaa Sudaanii fi humna tarkaanfii saffisaa gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka dheereffamu waliigaltee irra gaamus hanga har'aatti guyyaa 18ffaaf Kaartumii fi magaalota naannolee biroo keessatti lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Haleellaa qilleensaa fi lola lafoon waraana biyyattii keessatti deemaa jiru magaalaa guddoo biyyattii Kaartumii fi magaalonni biroo raafamatti jiru jedhame. Waraanni kun namoonni hedduunis qe'ee isaanii gadhiisanii akka gara biyyoota ollaatti godaanan taasiseera. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti walitti bu'insa naannoo lixa Daarfur magaalaa Eljaniinaa jedhamtu keessatti uumameen qofa lubbuun namoota 96 darbe. Lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiruun lubbuun namoota 528 yoo darbu namoonni 4600 ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Odeeffannoon dhaabbata baqattoota mootummoota gamtoomanii har'a ibsa baase akka mul'isutti lakkoofsi namoota Sudaanii gara biyyoota ollaatti baqatanii 800 ga'uu malaa jedha. Haaluma kanaan Masriin lammiilee Sudaan 40,000 ta'an daangaa ishee qaxxaamuranii naannoo ishee seenuu beeksiste. Biyyattii keessatti uummanni 330 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uutu himama. Isaan keessaa dhibbentaan 70 Kaartum lixaa fi kibba irraa buqqa'uu isaaniitu beekame. Dippiloomaasii fi lammiileen biyya alaa Sudaan keessaa buqqa'uun baqachuu irraa kan ka'e waraanni Raashiyaa xiyyaara waraanaa afuriin lammiilee Raashiyaa namoota 200,000 Sudaan keessaa baasuu eegaluu isaa har'a beeksise. Doonii waraanaa humna galaanaa Ameerikaa namoota 308 qabattee buufata doonii galaana diimaa Saawud Arabiyaa akka geesse himame. Hoogganaan mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartin Giriifitis walakkeessa waraana Sudaan keessatti lammiileef gargaarsi akka geejjibuuf haala mijeessuuf Keeniyaa Naayiroobii galuu isaaniitu himame. Walwaraansi Sudaan keessaa kun gaanfa Afrikaa darbee addunyaaf yaaddoo ta'uu muummeen ministeera Sudaan duraanii Abdallaa Hamdoo guyyaa lamaan kana dura dubbatan. Dabalataanis haasaa isaanii keessatti waraanni biyya Sudaan keessatti eegalee itti fufee jiru rakkoo Sooriyaa fi Liibiyaa caalaa cimaa akka hin taaneef furmaanni nagaa buusuu yeroo gaafachuu akka hin qabne akeekkachiisan. Haaluma kana fakkaatuun har'a ganama pirezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afawarqi IGAD wal dhabdee Sudaan keessa jiru furuuf xiyyeeffachuu qabaa jechuun dubbatan. Pirezidaantiin Isaayyaas kana kan dubbatan afgaaffii TV biyyattii waliin taasisanii yoo ta'u haalli amma Sudaan keessa jiru yaaddoo addunyaa ta'uu akka qabus dhaaman. Ministeerri biyya Ugaandaa duraanii Ingoolaan eegduu isaaniitiin ajjeefaman. Bal'inni isaa akka itti aanutti qindaa'e.
Loltuun waraana biyyaalessaa Ugaandaa tokko ministeera mootummaa eegaa turetti dhukaasuun ajjeese. Ministeerri duraanii har'a ganama Ugaandaa magaalaa Kaampaalaatti ajjeefaman Koloneel Chaarles Okeelloo Ingoolaan soorama bahuun dura Ugaandaa keessatti ministeera Koorniyaa fi hojjetaatti itti aanaa ministeeraa ta'uun tajaajilaa turan. Koloneel Ingoolaa fi eegduu isaanii isaan ajjeese kana gidduu wallabdeen sababiin isaa hin beekamne jiraachuutu himama. Loltuun eenyummaan isaa ifatti adda hin baafamne kun ministeera duraanii kan erga ajjeesee daqiiqaa muraasa booda ofii isaas ajjeeseera. Namoonni ijaan argan akka dubbatanitti loltuun kun tarkaanfii kana raawwachuun dura qawwee gara samiitti ol dhukaasaa naannoo ajjeechaa itti raawwate keessa adeemaa ture jedhu. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture akka ibsutti bakka gochaan kun itti raawwatametti jiraattonni na'uun walitti qabamanii akka jiran agarsiisa. Koloneel Ingoolaan qondaala gameessa biyyattii yoo ta'an kanaan duras biyyattii keessatti itti aanaa ministeera waraanaa ta'uun tajaajilaniiru. Dubbiimtuun mana maree bakka bu'oota uummataa Ugaandaa Aniitaa Among Koloneel Ingoolaan ajjeefamuu isaanii ibsa gabaabaa kennaniin mirkaneessaniiru. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu waliin ana Addisuu Muluun ture. Qophiilee qubeetii fi afaan waliin turtii gaarii.